sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Walitti makamiinsa magaalota jennee asirratti kan kenne banaa godhameeti. Qabeenyas guddina magaalota sanaatiifis baay'ee barbaachisaadha. Gaafiin amma magaalota keenyarraa dhiyaataa jirus magaalota gurguddoo marsanii jiran waliin guddachuudhaaf fedhii nama dhufaa jiru. Labsii kana irratti kaayuun barbaachisaadha. Wanti dhoowwamu kan jiru agarsiisuudhaaf labsicha irratti fedhii uummata irratti hundaa'ee balballi akkas labsii kana yoo baname gaariidha kan jedhu sanaaf yaadameeti. Sagaleen olitti dhageessan kunneen kan dura paarlaamaan OPDO yeroo daangaa Oromoo diinaaf dabarsitee laachuuf ifatti mirkaneessitu yoo ta'u, inni lammata irratti dhageessan ammoo murtii OPDO kana mormuun yeroo uummanni Oromoo bakka ayyaana irreechaatti ifatti mormii isaa dhageessisu irraa kan fudhatamedha. Onkoloolessa 6 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo. Jidduu kana guyyoota lamaan darban keessatti ta'eewwan gurguddoon 3 Oromoo fi Oromiyaa irratti taasifamaniiru. Kunis OPDO'n waa'ee lafa Oromoo fi daangaa Oromoo dhiiga jaallawanii fi lammii keenya jaarraa tokko ol dhangala'ee argame kabachisiisuuf qabsaa'uu dhiiftee qooda dallaalaa yookaan broker qabaachuun baandummaa ishee qaanii tokko malee uummata addunyaaf agarsiifteetti. Ayyaanni irreechaa yeroo kamiyyuu caalaa xiiqii guddaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een kabajamee oolee jira. Paarlaamaan wayyaanee kan federaalaatis yeroo isaan taayitaa waliif qoodan warri OPDO taa'anii gorora otoo liqimsanii argamaniiru. Warra OPDO namni abbaa kanaa isaan jedhes hin jiru. OPDO'n ammoo yeroo gooftoliin isaanii wal muudan namni harka hin oofne ni ari'amtu akka waan jedhamanii taa'anii harka rukutaa turan. Walumaa galatti dhimmoota kanaa fi kan biroo ta'eewwan gurguddoo guyyoota lamaan kana walirra dhufanii raawwatamanii fi itti jiran irratti mata duree ofiifuu duuti maa of huuti jedhuun Jaala Riiroo Joorgoo gabaasa waliigalaa qopheeffate qaba. Gara sumattan isin dabarsa. Ani tokkicha murteessaati. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isinan gaafadha. Ofiifuu duuti maa ofuuti jedhe Oromoon. Walga'iin idilee lammaffaa kan waggaa tokkoffaa bara caffee shanaffaa kan OPDO seenaa keessatti dhugumaan OPDO'n siicoo seenaa gobanaa daacee Morodaa Bakaree fi Qadiidaa Wandabee taatee murtii yakka olii dhaloota kanaa fi dhaloota Oromoo itti aanu irratti dabarsite. Kunis maaster pilaanii wayyaanee hojiirra oolchuuf abukaatoo diinaa ta'anii dhaabbatanii falmuun murtii dabarsaniiru. Akkasumallee maqaalee lafa Oromoo maqaa afaan Oromoon yaamamanis jijjiiruuf hayyama godhaniiru. Kun kanan osoo jiru maaster pilaanii ilaalchisee wayita murteessan maaster pilaaniin kun kan hojiirra oolu yoo fedha uummataa ta'ee fi fedha uummataa irratti hundaa'e ta'uu dubbataniiru. Jecha nama gantuu kanaa akkuma dhaggeeffattan fedha uummataa irratti hundaa'aa jedhan garuu dhuguma kana Oromoon ni fudhataare. Yoo dhuguma fedhiin uummataa kan kabajamu ta'e maaliif dura ofiif murteessu? Dura uummataaf dhiyeessanii uummanni murtii irratti hin laanne. Murtii uummataa yeroo jennus garuu dhimma lafa Oromoo kana kan murteessu uummata isa kamidha? Lafti kun bar lafa Oromoo warra gantoota kijibaan taayitaarra jirra jedhanis kan uummata har'a lubbuun jirrus qofallee miti. Lafti kun kan Oromoota durii fi har'a jidduu lubbuu isaanii itti kitimanii fi kan dhaloota boorii dabalateeti. Eenyuyyuu akka salphaatti lafaa ka'ee akka daabboo kan fottoksu miti. Duuba
ta'es lafa Oromoo irratti kan murteessuu qabu uummata isa kamidha? Uummataaf kan dhiyaatu yoomidha? Erga ofii muranii Oromoo buqqisanii nama isaanii irra qubachiisanii booda baay'inni nama isaanii jiraattota ganda sanaa irra erga caalee booda murticha uummataaf dhiyeessuufidha. Yeroo har'aa silaa murtii kana kan muruu qabu lafa isaarraa ari'atamee godaanaa kadhaatti bobba'aa biyyaa ba'aa lubbuun kufaa jira. Murtii jallaa kana itti dabarsuun erga bifa kanaan isaan irraa ari'atanii booda namoota isaanii sababaa kondominiyeemii fi investimentiin erga irra qubsiisanii booda baay'inni qubattoota isaanii jiraattota Oromoo erga caalee booda waggoota muraasa booda murtii uummataaf dhiyeessuun uummanni bulchiinsa Oromiyaa irraa cituuf murteeffate jechuuf miti. Toftaan isaanii ifa galaadha. Ammaaf paarlaamaan OPDO nuuf mure jechuun Oromoo buqqisanii namoota isaanii irra qubsiisu. Kana gochuufis maqaa misooma jedhuun kondominiyeemii isinii ijaarra jechuun uummata isaanii irraa qarshii guuraa jiru. Dhugaadha. Erga isaaniin buqqisanii booda baay'inni nama isaanii nama Oromoo yeroo caalu murtii uummataaf dhiyeessuun kaayyoo yeroo dheeraa yakkaa olii shira guddaa Oromoo irratti xaxame tahuu hubanna. Akkuma eenyullee beeku yakkaa olii lubbuu namaa balleessuu yookaan baankii saamuu miti. Yakkaa olii fi dorgomaa hin qabne treason jechuunis yakka biyya ganuuti. Biyya gananii diinatti gurgurachuun dhalootaa fi biyya seenaa fi duudhaa aadaa dabalatee lafarraa mancaasuudha waan ta'eef madda dhala namaa goggogsuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu caalaa yakka wayyaanee fi OPDO'n uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeessaa jiran kun kan gonkuma dhiifama hin qabnee fi biyya balleessuu danda'udha. Biyyittiin yeroo kamiyyuu caalaa balaa guddaa fi gara lafarraa wal haxaa'utti tarkaanfachuuf akka jirtu wayyaanonnis ta'an uummanni addunyaa akka hubatan barbaachisa. Ofii fuuduutii maaf ofuutii jedhe Oromoon. Wayyaanonni ifatti wadaroo yookaan haada morma isaaniitti of kaa'aa akka jiran beekuu qabu. Duratti warri OPDO waan raawwatan mara dhoksaan raawwatan malee nuti qabsaa'ota ofiin jechuun maqaa qabsoo Oromoo yaammachaa fi itti kakachaa turan. Amma garuu ifatti qabsaa'aa of fakkeessuusaas dhiisanii hojii dallaalummaa ifatti qabatanii mul'ataniiru. Maqaalee lafa Oromiyaa afaan Oromoon jiran maqaa geeddaruun yoo maqaa afaan Amaaraan waamame rakkina maal qaba? Rakkoo hin qabu. Dhiisaa callisaa jechuun uummata sossobuu irratti argamu. Mee jecha nama kanaa dhaggeeffadhaa. Jijjiirraa maqaan yeroo ta'etti maqaan hin ba'a. Garuu immoo yoo uummanni maqaa sana jijjiirachuu yoo barbaade wanti dhoobu hin jiraatu. Maqaan jijjiirraa sun yoo kan barbaadamu ta'e yoo kan itti amanamu ta'e maqaa dura bahee sanaaf maqaa lammaffaadhaaf ibsi gahaan kan kennamuu fi waan adda addaatiin seenaa adda addaatiin wal qabatee wanti dhoowwamu hin jiraatu. Fedhii sanaanis karaa kanaan deebuu akka danda'amuuf akkaataa asirratti kaahame seera mataa isaa danda'ee fi adeemsa mataa isaa danda'e akka qabu kaahamee jira.
kanaaf wanni hunduu akka sochoonetti utuu hin ta'in akka uummanni itti barbaadu fi sadarkaa uummanni bira gahaa gaafii uummata irraa dhiyaatu akka itti keessummeessuu danda'utti yaadameeti kana kan kaa'ame. Isumayyuu namichi eenyu akka ta'e ifatti beekama. Eenyu nu gaafachuun barbaachisaa miti. Tokkoffaa irratti nama akkasitti waan tuquu hin qabne qaanii tokkoo fi beekumsaa tokko malee seenee boorcu kan isa hin ilaallanne namni muraa jiru nama uumama bade ta'uusaa shakkiin hin jiru. Maqaa isaa irratti Oromiffaa maqaa kaa'uu irratti baay'ee jecha kana gara Oromiffatti deebisuudhaafis yaalamaa ture baay'ee argachuu hin dandeenye. Lammaffaan ammoo namni kun Oromoo bakka bu'ee nama taayitaa amma kanarra jiru ta'ee garuu official name afaanichaallee nama hin beeknedha. Maqaan afaan keenyaa afaan Oromooti. Inni garuu akkuma dhageessan Oromiffaa jedhee waamaa ture. Garuu silaayis nama akkasiirraa maaltu eegamaa? Koottaa nama kana waan wajjin yeroo keenya gubnuuf hin qabnu tuffannee biraa dabarru. Egaa kun kanaan osoo jiruuti ayyaanni irreechaa baranaa kan kabajame. Ayyaanicha baranaa kan adda isa godhu tokkoffaan wayita wayyaanonni yeroo kamiyyuu caalaa dhiiga ilmaan Oromoo fi gootota Oromootti qoosanii murtii jallaa dabarsuun federaalizimii dhiisuu isaanii labsanii OPDO irraa deeggarsa argatanitti kan kabajame yoo ta'u, inni lammataa ammoo ayyaanichumtuu wayita UNESCO irratti fudhatama argachaa jiru irratti kan kabajame ta'uu fi ayyaanota hamma yoonaatti gaggeeffaman hundarra haalaan Oromoo hedduun kan irratti hirmaatee fi mormiin wayyaanee irratti gaggeeffames sodaa tokko malee ija isaanii fuula duratti kan gaggeeffame ta'uu isaati. Walumaa galatti Oromoon barana akka duriitti gaafa ayyaanichaa kan gara hora arsadeetti adeeme otoo hin taane of dura dursee achitti argamuun gaafa jala bultiiti achitti imale. Kunis dharraa ayyaanichaaf qabu qofaaf otoo hin taane daandii irratti namni waraqaa wayyaanee irraa hayyama baasifatee hin qabne gaafa ayyaanichaa achi hin darbu holola jedhu gama OPDO irraa darbame dursee argamuuf ta'uu hin hafne. Ta'us sakattaan hin oolamne. Jala bultii irraa jalqabdee poolisoonni wayyaanee daandilee gara Bishooftuu itti geessan mara irratti kallattii hunda irratti sakatta'insa cimaa goote. Waraqaalee illee bakkichatti geessuun hin danda'amu ture. Kaan haafu. Chamajite, malo malo waya saroni lubite. Evo chamajite, malo malo waya saroni lubite. Evo mata kadiraruda. Evo chama goma, idora agade. Evo chama goma, yajole malo. Evo chama goma, malo marangoda joyani lubite. Evo chamajite, malo marangoda wayani lubite. Jamajite ya ilmala nobo. Evo jamajite. Sagale sagali. Evo jamajite. Sagal buli gotu. Evo jamajite. Waka orom dicha. Evo jamajite. Galani agau. Evo jamajite. Kanasanu gae. Evo jamajite. Malo malangoda wayane nubite. Evo jamajite. Malo malangoda wayane nubite. Jamajite malo masodata. Evo jamajite. Dirra jurachun. Evo jamajite. Babu angabdu. Evo jamajite. Sokuma yo jirtu. Evo jamajite. Untunu dabartu. Evo jamajite. Jarate nubite. Evo jamajite. Kanas ta'e sana garuu namni keenya tuffiitiin bira darbee bakka yaade ga'uun inni kaan hoteelota albeergoo qabatee bulee inni kaan mana firaa namoonni kumaataman lakkaa'aman ammoo waajjira abbootii gadaa isa ol aanaa Bishooftuutti argamu mooraa haalaan bal'aa ta'e kan gidduu gala
aartii lammaa guyyaa cinaatti argamutti walitti qabamuun keessummummaa gaariin tokkummaa fi wal jaalala oromummaa dhugaan wajjin dhiichisaa bule. Walumaa galatti jala bultii ayyaana irreechaa baranaa kana irratti namootumti Bishooftuu galanii bulanii qofti miiliyoonotaan kan lakkaa'aman turan. Hoteelotiin hunduu balbala isaanii irratti baaneera baga ayyaana irreechaa geessan kan jedhu maxxanfataniiru. Walleeleen guutuutti Bishooftuu keessatti banaman afaan Oromoo qofa turan. Oromoon hoteelota guutee sirbee nyaatee dhuguuf jecha karaan hoteelota hundaatti seenanii fi bahan heddummina namoota irraa kan ka'e olii fi gad akka salphaatti nama hin dabarsan turan. Guutuutti qilleensi biyyittii hafuura Oromoon guutamee guyyaa bilisummaa namatti fakkaatee gammachuun nama macheessa ture. Dhugaa dubbachuuf lafatu sirbe mukkeenii fi gaarreen Oromiyaallee gammachuun Oromoo wajjin sirban. Akkam namatti tola. Yaa bilisummaa yaa mi'aasaa abdiin dhandhamanne gaafa irreechaa dhiichisa mooraa waajjira abbootii gadaa keessa gaafa jala bultii ture hedduu keessaa mee tokkoosaa haa dhageenyu. Wallo kabije dubbi setan raya jebo dubbi setan kamara nam namara jabo jama makoma nam bardaji te jama makoma jama makoma kani te jambura jama makoma jama makoma ya mujaku pura jama makoma jama makoma Allah ya so bani jama makoma jama makoma so banjalli rake jama makoma jama makoma gotan so bani jama makoma jama makoma gotan yani rake jama makoma jama makoma baratat simadetan kote bulas ka kasetan wadalat dubbadetan bilisumma namaracha jama makoma Balaba ballata, anda beta beka, balaba ballata, jirti jolle namba, jirti jolle wallo, jirti jolle nira, jirti jolle naras. Namoota Bishooftuu galanii bulan maleellee warri magaalotii ollaa Bishooftuu jiran keessaafuu dukam qubatanii hora arsadeetti dhiyaatanii bulan ammoo ammas warra Bishooftuu galee buleetiin gadi hin turre. Qaallitti Aqaaqii fi Galaanis akkasuma. Keessaafuu inni dukam raajii akka ture gabaasaan qeerroo bakkichaa addeesseera. Dhiichisoota achi turan keessaayis ganamaan ka'uun magaalaa keessa marsuun dhiichisaa turan. Dargaggoonni Oromoo galgala isaas hoteelota magaalichaa maratti akkuma Bishooftuu guutanii kan dhiichisaa turan yoo ta'u keessaafuu inni hoteela Warquu Biqilaa keessaa baasa ture.
Kana gubbaatti hoteelota garagaraa magaalaa Dukam keessatti artistoonni Oromoo qophiilee uummata bohaarsan haalaan qopheessanii turan. Sababiin isaas magaalaa Bishoftuu keessatti akka hin dhiyeessine waan dhorkamaniif gamanatti dhufuun isaanis barameera. Ganamasaa abboroo ka'ee hunduu bakka jiru dubartootaa fi daa'imman of dura buusee maanguddoota abbootii gadaa itti aansee dhiichisa dargaggootaan marfamee gara hora Arsadeetti haala addunyaa dinqisiisuun bahee sakattaa wayyaanee fi qawwee isaan marsee jiru ija diimtuun ilaalaa. Sifallola hamboto narangortu Sifallola oromo narangortu Sifallola yashawa narangortu Sifallola yashawa narangortu Sifallola kamite narangortu Sifallola kamite narangortu Sifallola dargago narangortu Sifallola dargago narangortu Sifallola wallagga narangortu Sifallola wallagga narangortu Sifallola hararge narangortu Sifallola hararge narangortu Sifallola kabigo narangortu Sifallola Sifallola shawa kona rangortu Sifallola shawa kona rangortu Walillola oromo narangortu Walillola oromo narangortu Walillola oromo narangortu Walillola oromo narangortu Walillola oromo takkandatu Walillola oromo takkandatu Walillola oromo takkandatu Walillola oromo takkandatu. Namni hamma kana bahaara fakkaatu bahee otoo lubbuun nama tokkoo hin bahin hin madaayin nagaan bobba'ee galeera. Kun kanaan osoo jiru irra guddaan namoota master pilaanii wayyaanee isa haaraa lafa Oromoo saamuuf ba'e kana mormuun akkasitti balaaleffachaa oole. Ingenninu murre Oromo amico kanduri tuke Oromo amico enyumarano Oromo amico javeva duire nura kenya ingenninu murre Oromo amico javeva duire nura kenya ingenninu murre adamana nura kenya ingenninu murre nura kenya ingenninu murre kifindena nura kenya ingenninu murre Oromo amico javeva duire Vivinena nura kenya ingenninu murre Oromo amico javeva duire Vivinena nura kenya ingenninu murre kaniri kabatu ramale amico yo min walabdatu Ewa kavatadira kaniri kabatu ramale amico yo min walabdatu kavatadira kanduri tuke Ewa kavatadira atamatavale Ewa kavatadira mantatararuni Ewa kavatadira tapantapamale Ewa kavatadira malgajechuchune Ewa kavatadira kangoni kabatu ramale amico yo min walabdatu Ewa kavatadira kangoni kabatu ramale amico yo min walabdatu Kana malee gootota Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ABO waboos akkasitti faarfachaa oolan. Yalola yalola ebo tagogufi yalola bebo yalola yalola ebo pero balbachungo yalola bebo yalola yalola ebo rakalo lufi yalola bebo yalola yalola ebo yalola bebo yalola yalola ebo yakatu yalola bebo yalola yalola ebo kada besanoli yalola bebo yalola yalola ebo tuti farfatu yalola bebo yalola yalola ebo batangana yalola bebo yalola yalola ebo bakaksani yalola bebo yalola yalola ebo bakazadana yalola bebo yalola yalola ebo sadeviru yalola bebo yalola yalola ebo tanya bishe garba yalola bebo yalola yalola ebo sulafas gashani yalola bebo yalola yalola ebo adikona dante yalola bebo yalola yalola ebo ulego manati yalola bebo yalola yalola ebo sibena budatu yalola bebo yalola yalola ebo boko yalola bebo yalola yalola ebo siago manati yalola bebo yalola yalola ebo asingaribu yalola bebo yalola yalola ebo aganta bunani yalola bebo
Nam Oromo tukte yalo la bebo tu jiratu yalo la bebo yalo la bebo yalo la bebo yalo la bebo Oromo na rangordo Falola wabo kona rangordo Falola wabo kona rangordo Falola aba ona rangordo Falola aba ona rangordo Falola biya kona rangordo Falola biya kona rangordo Falola irre kana rangordo Falola irre kana rangordo Falola irre char kana rangordo Falola irre kana rangordo Otoo kana ilaaltu wayyaaneen maaf gowwoomti ofii fuuduuti maa ofuuti jedhe Oromoon. Egaan qophiin keenya waliigalaa kanumaan golobame waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qophii wal fakkaatuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.